Ashamar kafune hordoftoota daawwattoota miidiyaa warra Global Network oduu galgala kanaa ka isinittim Anamin Dubeeti. Labsii qeerroo marsaar faffaa waamame bu'uura godhachuudhaan gabaasaalee godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa qindeeffanne akka itti aanutti dhiyaata. Qarree fi hawwan Arsii lixaa gada basaasaa nageellee Sigaaloo hiriira mormii bahuu isaanii maddeen gabaasan. Dhaadannoo isaan dhageessisaa oolan keessaa ajjeesuu mo'amuudha hidhamtoonni siyaasaa Jawaariif Baqqalaa Garbaa dabalatee haa hiikaman nu ajjeesuu fi nu hidhuun of duuba nu hin deebiftu jechuun mormii isaanii dhageessisaa ooluu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti hiriirri mormii geggeeffamu maddeen gabaasaniiti jiru. Hiriira sana irratti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaasuun gara namoota 20 olii fuudhanii deemuu isaaniitu gabaafame. Labsii qeerroo marsaar faffaan labsame godinaalee Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee Kofalee Dodola Adaabbaa haala gaariin milkaa'utu gabaafame. Keessattuu guyyaan har'aatanaa godina Arsii lixaa magaalaa Heeraroo guyyaa gabaa guddoo torbaanii waan turteef namni tokko akka hin argamne maddeen gabaasan. Godina Baalee magaalaa Goobbaa keessatti waraanni mootummaa ijoollee nagaa galaafachuun maddeen gabaasan. Sababa uggura geejjibaa qeerroon labsee waraanni mootummaa ribbiin halkan edaa qeerroo karaa cuftu adamsuuf osoo deemanuu namoota nagayaa karaa deeman haala suukaneessa ta'een galaafachuu isaaniitu gabaafame. Ijoolleen nagayaa Naasir Sultaanii fi Muzayyan Irboo jedhaman motorsaayikiliin dalloo mannaa irraa yaabbatanii gara Diinshoo galaa jiran halkan qeerroo karaa cufuuf deemtu jechuun rasaasa itti roobsanii erga ajjeesanii booda akka hin beekamne gochuun paatiroolii irra oofanii fixuun maddeen magaalaa Roobee fi Goobbaa gabaasan. Haaluma labsii qeerrootiin wal qabatee jiraataan magaalaa Roobee Baalee OJN'if yaada laateen akkas jedha. Magaalaa gudditti Baalee Roobee irraa haalli nagannaa guutuu biyyattiitti labsame hayyoota Oromootiin labsame haga ilmaan keenya maraa mana dhaatii bahutti fi qabsoo qarree gaggeessaa jiru waliin dabalatee kalee galgala sa'aa lamarraa jalqabee karaa gurguddaa biyyattii keessa qaxxaamuru Finfinnee deemuu fi kabaadiyyaa Baalee Roobee seenu maraa hunda qeerroon gabbahanii cufanii namootiyyuu ganama kana ammootu naannoo sa'aa lamarraa jalqabee qarreen Oromoo labsii nagannaa akkuma itti fufetti godhanii isaan ammoo hiriira dhageessisaa jiranii haalli jiru hedduu nama gammachiisaa garuu saroonni bulchiinsa halkanii guyyaa fiigaa qeerroo ta'an hidhaa ta'an reebaa jiranii haga fedhallee taatu qabsoon ittuma jira akka dandeenye akkasitti waan nama gammachiisuu jira nagannaan haala gaariirra jiraan isin jira. No, qarree qofaan qophaa'e malee qeerroon karaa cufuudha, daandii cufuudha, makiina akka hin deemne eeguudha malee qarree qofaan qophaa'e malee qeerroon itti makamu gargara. Addaan fudhatan hojii qeerroon karaa cufee makiinaa eeguudha, qarreen ammoo labsii fi dhageeffatu haala tasgabbii ta'een waraqaa barreeffatanii haala tasgabbaa ta'een haala ammoo sunqaa ta'een labsii isaanii dhageessisuudha. Ajjechaan ilmaan Oromoo dhaabbatu qeerroo siyaana habaanii qeerroon ammoo kanarra magaalarra ala bahee bakka jiru maratti karaa cufee akkasitti hojii addaan qoodatanii jechuudha. Mootummaan jira, mootummaan haga dandeenye qeerroo argate hidhaa kanillee ammoo qarree kasila ija qabdu qeerroollee fudhatee hidhaa kaammoo isaan dhabillee maatii isaanii hiraarsaa jiranii qeerroon akka jiru bahanii daandii cufaa jiranii bosona keessa jiranii wal gargaarsa hedduun jiranii qarreen ammoo haga danda'aniin haala tasgabbii ta'een
maleen haala jeequmsa kun uumameen kan fedhan kana mootummaa yoo barbaadetti dhukaasaa gubbaarraa indoo isaa shanii jedhanii hedduu haalli jiru ulfaata gara mootummaatiin sanirraa namootiyyu muddamsuu cimaa keessa jira. Mootummaa hagammaatu akka babaala roobatti hojjetaan mootummaatu hagammaa mindaan fudhanne hedduu hiriyoota kiyyatti jira kan siyaasa hojjetanii mindaan dhabanii akkasitti rakkoo hamaa keessa jira akka baaletti. Kanaafuu qabsoon haala jiru nama gammachiisa gaafa kufu kufullee kaafee ammoo qabsoo itti fufaa waan nama gammachiisu waan nama abdachiisullee. Bifuma wal fakkaatuun godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaattis labsiin uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa haala gaariin qeerroon hojiirra ooluu maddeen gabaasan. Harargee Bahaa gaara mul'ataa aanaa kurfaa callee magaalaa Dawwee hiriirri mormii dubartoota aanichaatiin geggeeffamu maddeen gabaasan. Qeerroon gadda dirree Sheek Huseen daandii guddicha godina Harargee fi godina Baalee Bahaa wal qunnamsiisu guututti cufuun to'annoo qeerroo dirree Sheek Huseen jala ooluu gabaafame. Gabaasuma kanaan wal qabatee godina Harargee Bahaa magaalaa Dadarittis jiraataan magaalaa Dadar OGN bilbilaan yaada laateen dabballeen mootummaa uummata nagayaa dararaa jiraachuu dubbata. Warreen rakkoo dila kana Oromoo irraan gahaa jiran keessattuu akka Dadaritti dabballoota hamtuun dabballoota poolisa humna addaa ulee dabballee kanaa warri ta'ee hojjetus akkuma jirutti ka'ee aanaarraa Maamad Ramadaan bulchaa aanaatii fi kaabinee isaa guutumattu poolisootaas keessaa hanga tokko qabatee uummata saamuun ni jirti jechuudha. Maqaa humna addaa sana daatanii uummata saamuun uummata dararuun ni jirti. Magaalaarraa dabballee guutumattuu ni beektanii dabballee jirtu amma kantiiboonni hariyaa dhufe sanillee hujuma san itti fufuu fi dhufe hujuma isa duraa hojjechaa ture sanuma galmaan ga'uuf dhufe wanni guddaan dabballeen tun uummata kana hojii jiraati yoo adabatte silaa isaaniif gaariidha yoo adabachuu baatte qabsoon adabatti gooti kun uummata dararuun nu cinquu hin danda'u jechuudha. Dhugaan yoo qabsoo goote Oromoon numa injifatti waan kana adabatti goosiste kalees kanarraa hamtuu keessa dabarree as geenye waan ta'eef tana jalee bakka ishiin galtu bakka ishiin oltu beenu tana adabatti goosisuun ni ulfaatu Oromootti jechuu barbaadeeti. Wanni guddaan ammoo isaan kana osoo adabatanii uummata baroo jiraatan kana wajjin nagayaan jiraachuu filatanii irra wayyaa isaaniif dhaamsi jiru kanuma ta'ee akka tokko tokkotti eenyu gaariidhaa jira maqaa isaanii adda baasnee himna. Hundi isaanii dabballeen hundi hojii tortortuu keessa jiranii silaa hojii tana keessaa ba'anii gaariidha jechuudha. Keessattuu sirnuma naftanyaa lafa dhaabuudhaaf Oromoo irratti kalee sirna biraatiif ergamaa turanii har'aas naftanyaaf ergamanii Oromoo yeroo akkana miidhan kamtuu gaarii jennee keessattuu hundi isaanii hammeenyuma hojii jiranii ka gaarii jennee keessa dubbannu hin jiru waan ta'eef isaaniif ammoo dhaamsi karaa obboleeyyan isaanii yoo neefi goran yoo uummata miidhuu dhiisan irra isaaniif gaarii yoo san didan ammoo qabsoonuu firaa dhorkiti qabsoodhaan uummata kana adabatti goosisna waan ta'eef akkasuma fakkaata waan ta'eef kana ne yaaddeessu jechuu barbaadeeti. Magaaluma Dadar keessatti halkan edaa mucayyoo Caaltuu Aliyyi jedhamtu waraanni mootummaa halkan edaa dhufanii mana jireenya isiitii fuudhanii eessa akka geessan hin beekamne ta'uu jiraattuun magaalaa Dadar irraa bilbilaan dubbisne akkas jettee himti. Arraan tana magaalaa Dadar keessatti nama ibsituu Aliyyi jedhamu galgala irraa sa'a 3 fi walakkatti mana dhaqanii waraanni mootummaatii fi abbaa araddaa dabalatee fuudhanii kutaniin bakka kana geessanii hin beekamne galgala irraa sa'a 3 fi walakkatti. Godinaalee Harargee Lixaa Ciroo Asaboot Bordordee Galamso guututti labsii qeerroo hojiirra oolutu gabaafame. Labsima kanaan wal qabatee jiraataan magaalaa Galamso OGN'if yaada laateen akkas jedha. Godina ana bro Galamso kan sida wala jira kan namni ta'u wajru namni argina jiru ana lakanaan kee mata kuma tofti jirti gurin mudan takkiru su chanjitu gurin ta ko kati ya ko monon yero ko amma mutuma intejana sina hakma okke dan okke de hoti la kanditi karen jinjamani chibakni jiru ana ko kiso muskana yiri nan jimi ya da ke gudikan mun na wante ittifo abanga mutuma ngura hoti de bedu na su da lachu amma ani Allah jira arab ka ne sukune sa jira mun so mata barba ke gegen kara banjana se da madina se ga wo ko gurme ture ne ture ne kamu ko ko fache mani maran ke ga jira ran dire ki ne to ai kura jira ka to ni gurme to ka bosana hara bosana jira ma yaro mati ala fata roma
irratti Oroon magaalaa keessatti socho'u hara baadiyyaa buqqa'ee baay'een hambaa badii jira. Magaalaa sun kanneen asirratti waan dura hara magaalaa achi fagaannee hara baadiyyaatti eeggannee makiinaa deemaa jiruun akka deemaa jiru eegguraa jira jechuudha. Magaalattiin tajaajilli yoo ta'u banaan kan cufaadha makiinaa socho'aa jiru tajaajilli kan makiinaan takka deemaa jiru. Labsii qeerroo magaalaa Adaamaattis haala gaariin hojiitti hiikamu namni OGN bilbilaan dubbise hima. Ani qeerroo magaalaa Adaamaati. Qeerroo magaalaa Adaamaa bifa qindaa'een keessatti akkasumas sochii garaagaraa magaalaa keessatti oduun magaalaa irraa ba'anii haalaan hojjechuu jechuun immoo akkasuma waraanni illee cinaa odoo deemu sochii gaarii hojjetaatti akkuma gadaan xumura gabrummaa waan taateef gadaan xumura gabrummaa kanarra dhaabbanna waan taateef hanga hidhantoonni keenya Dureer Mahammad Baqqalaa Garbaa akkasuma hidhantoonni siyaasaa keenya mootummaan gabroomsaa mootummaan sirna naaqanyaan irratti ijaaree sirna mililik boollaa baasee araasiiloo fi ofiin galchee mililik tajaajilaa bahee ilmaan keenya Jawaarii abbaa qeerroo isaa dhaabee akka isaan duranii citanii fi jiraatanii nama ittiin ajjeesaati aangoo fi kana dheereffachuu urmi isaanii kana irratti marsaa kana dhumti jedhee yaada akka qeerroo isaati. Magaa akkuma isin arginu magaalaa keessatti waajjirraa ana amma akka qeerrootitti qeerroo viidiyoota garaagaraatiin illee yaada kennaa ture yeroo kamuu yaada akka Oromiyaa qeerroo magaalaa Oromiyaa Shaashamannee Aadaa Abbaa Godina Ciroo Asaboot hanga Bifiri hanga Walloo Wallaggaa quba qabna hedduu addaa jiru. Sagalee keessan sagalee ta'a gadaa xumura gabrummaa waan taateef hidhantoota sibila baafanne mootummaa haqaa mootummaa biyyaasa mootummaa walabaa mootummaa mirga haqa mirga dimokiraatii ijaaru akka dhuunfanni kanarratti jedha akka qeerroo tokkootisan. Lammata immoo dabarsee qeerroon Oromoo maallaqaan lafaan qeerroo Oromoo kaabinee wajjin taatanii mootummaa bilchiginaa mootummaa jignii bahee rarra'ee hidda muktaar hidda muranii haafa bichaa hafee akkasiin lafa argitanii maallaqa lafa ittiin kennanii maallaqa kennanii ijoollee qeerroo ishee gurgurini fudhattee nyaatti mootummaan kun utuu amanuu dhabee itti garan aybeekaa nama keenya jechuun poolisii Oromiyaallee dhaabbatee jedhaanii qabattee wajjin qaxxaayi mootummaa haqaa galmee fi mirga qabateetiin gonfachiisee injifannoon uummata kirkirfama uummata qabadhaa akka ta'u waliin dhaabadhaa gadaa xumura gabrummaa injifannoo uummata badhaati. Labsii qeerrootiin wal qabatee jiraatan godina Wallaggaa magaalaa Horroo Guduruu OGN bilbilaan dubbise akkas jedha. Ani amma godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa aanaa Coomman Guduruu magaalaa Gabateerraa isiniif bilbilaan jira. Haalli naannoo keenya jiru amma godina Horroo Guduruu Wallaggaatti ibsa qeerroon marsaa safaa baasee ilaalchisuuf naannoo magaalaa Gabatee jedhamu aanaa Coomman Guduruutti halkan daandii cufnee turre daandii cufnee immoo konkolaataan gurguddaa hammaatti dhaabatee jira. Haalli nageenyaa xiqqoo sodaachisaa. Makiinota xixiqqoo miidhaastiin immoo magaalaa Kombolsaa Waayyuu deemallee hin jirtu. Asuma magaalaa Kombolsaa fi Gabatee gidduu sosso'aa jirtu. Makiinaa gurguddaan immoo guutummaan guutuutti dhaabbatee jira. Warri makiinota amma humna keenyaan waliin ta'anii abbaan qabeenyaa deemsisaa jiranii kan biroo tarkaanfii fudhachuu fi qeerroonni aanaa Coomman Guduruu amma illee qophiidhaa itti qophoofnee jira akka fudhate. Egaa daawwattootaaf hordoftoota miidiyaa Oborraa Global Network oduun galgala kanaaf qabnu kanumaa hanga sagantaa biraatiin deebinee wal arginu nagaan nuuf tura.